Nagaaf araarri waaqayyoo bakkaaf iddoo isin jirtan maratti isiniif baay'atu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota yeroo sagantaa baryeeraa kun sagantaa baryeeraadhaa itti dhiyaadhaa dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hirmaadhaa isiniin jechuun jaalladhaa. Egaa akkuma darbe tibba kana darbee mata duree walitti fufiinsaan jalqabnee jirru walii wajjin barataa jirru Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 2 walii wajjin jalqabnee jirra. Akkas kan jedhu mata duree irratti dubbataa jirru nyaatamtuu mata duree jedhu irratti dubbachaa jira. Mee walii wajjin dubbifannu kutaa kana. Akkas jedha, yommuu ati bishaan keessa adeemtu ani si wajjinan jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaanni si fudhatee hin badu. 2 ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu, arrabi ibiddaas si hin qabatu. 3 ani waaqayyo gooftaa kee isa qulqulluu kan Israa'el, ani fayyisaa keetiidha. Mee waaqayyoon kadhanna akka inni dubbii isaa hiikee nu barsiisuuf. Yaa waaqayyo abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos galanniif ulfinni waaqaaf lafarratti kanuma kee haa ta'u. Ati alfaaf omeegaa kan taate, jabaa bara baraa kan taate, mootii moototaa kan taate, gooftaa Yesuus Kiristoos ulfinni oqubaan siif baay'atu. Egaa yeroo kana dubbii sagalee kee kana immoo hiiki nu barsiisi. Akkuma yeroo darbe dubbii kee nu eebbisuu jaallatte nu barsiisaa turte ba'a lixa kaaba kibba keessa ala ta'anii yeroo kana dubbii kee hordofaa kan jiran, galgala kana ta'anii dubbii kee dhaggeeffachaa kan jiran, dubbii ati itti dubbattu kun garaa saba keetii, laphee saba keetii keessatti kan eebbifame haa ta'u. Qilleensarra lafarra kan deemu maccoonni hafuura ammeenyaa dubbii kee immoo akka hin dhageenye kan godhan ergoonni ammeenyaa maqaa kee isa jabaa maqaa Yesuus Kiristoos qilleensa kanarraa akka baalaatti harcaan ergamoonni seexanaa kan rukutaman ta'an dubbii sagalee kee nu eebbisi. Kana waan guutuuf ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoos hundumaa danda'u. Ameen. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagantaa baryeeraa, egaa akkuma darbee tibba kana nyaatamtu mata duree jedhu walii wajjin jalqabnee jirra. Kutaa kana yoo ilaaltan Isaayyaas 43 lakkoofsa 2 kana yommuu ati bishaan keessa adeemtu bishaan si fudhatee hin baduudha. Yommuu ati bishaan keessa adeemtu bishaan si fudhatee hin badu jechuun dirqama bishaan rakkinaa keessa adeemuun jira jechuudha. Akka macaafni qulqulluun jedhutti garuu macaafni keenya kan inni dubbatu bishaan rakkinaa keessa adeemuun jira garuu keessatti nyaatamuun keessatti hafuun hin jiru jedhee dubbiin waaqayyo bareechee approve godhee nuuf ka'a. Haa ta'u malee yommuu bishaan keessa darbitu immoo bishaan si fudhatee hin baduudha. Maa inni bishaanni kun jettanii yoo ilaaltan bishaan rakkinaati, bishaan qormaataati, bishaan muddamaati, bishaan wallaansooti. Kana keessa yommuu darbitu bishaanni kun si fudhatee hin baduudha. Lammaffaa irratti yoo ilaaltan ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattuudha. Ibidda keessa garuu hin darbita, ibidda keessatti garuu hin gubattuudha. Maal jechuudha? Akkas jechuun humnaaf jabina koo si wajjin waan hin jiruuf ibiddi namoota baay'ee gube, ibiddi rakkinaa, ibiddi dhukkubaa, ibiddi siistemii hamaa sun namoota baay'ee kan gube si gubuu hin danda'uudha. Maal jechuudha? Akkas jechuun irree gargaarsa koo isa jabaatu si wajjin jira jechuun nutti dubbata dubbii waaqayyo kun. Erga jedhe booddee sin gubuu duwwaa moo osoo hin taane arraba abiddaa immoo sin qabatuudha. Maal jechuudha? Arrabi abiddaa sin qabatu keessa adeemuuf in adeemtaa garuu keessatti hin gubattu. Keessa darbuu keessa dabartaa garuu arrabi abiddaa sun sin qabatu jedheeti dubbiin gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos kunoo yeroo kana kallattii kanaan anaaf isinitti galgala kana dubbachaa jira. Obboleessa koof obboleettii koo la dhaggeeffadhu. Keessa ala teessee baadiyyaaf magaalaa teessee na hordofaa kan jirtu yeroo kana ergaan sii qaba. Qormaataaf muddama guddaati keessa jirtu keessatti ilaa akkasiin jedha waaqayyo galgala kana. Akkasiin jedha ammas irra deebi'een dubbadha. In nyaatamtu siin jedha Yesuus. Manni kee, jireenyi kee, ba'uuf galuun kee qormaati itti luqee jirtu kun qormaata tikeetti nyaatamtu tun taane qormaata gara ulfinaatti si dabarsu, qormaata gara muddama keessaa gara eebbaatti si dabarsu akkasii ta'u dubbiin waaqayyo karaa kana galgala kana siif ergaa kana fidee dhufa. Macaafa qulqulluu keenya keessaa namoota baay'ee Kiristoosin amanatanii nyaatama gurguddaa oolan, nyaatama gurguddaa darbanii namoota 3 hiriyoota 3 fakkeenya yoo fudhanne Meeshaaq Abdiineegoo Siidiraaq yoo ilaaltan macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 16 kaastanii yoo qorattan waan dinqii argitu achirraa.
gaaf tokko jarreen kun ibidda dachaa torba bobeessanii akka isaan gubatan akka ibidda sana nyaatamanii fi qormaati bareedaan qophaa'eefi ture. Jarri sun garuu yoo nu oolche nu haa oolchu yoo dhiise tadhiisu jedhanii amanannaa isaanii geddaruu dhiisuudhaan waan murteeffatan murtoo dhugaadhaan dhugaa jallisuu dhiisuudhaan dhugaa wajjin hariiroo isaanii cimsachuudhaan dhugaa wajjin xiyyeeffannoo isaanii godhachuudhaan qormaata guddaatti yeroo isaan gaddarbataman argina. Caaffata qulqulluu kana keessaa dachaa torba isa kaleessa yookiin isa daree yoo darbe bobeeffamu caalaa yeroo Mishaaqiif Abdineegoof Siidiraaqitti dachaa torba ta'ee ibiddi bobeeffame akka keessa buufaman ajajii yeroo ni darbu argina. Jarri kun sadan murtoo qaban wallaansootti dhufeef muddamatti dhufeefi murtoo qaban shaaruu hin dandeenye yookiin diiguu hin dandeenye jabeessanii amanannaa isaanii cimsan yoo nu oolche haa oolchu yoo dhiise haa dhiisu jedhanii kutannoo cimaadhaan murtoo cimaadhaan ibiddatti yeroo isaan darbataman argina. Waan baay'ee nama dinqisiisu garuu ibiddatti gad darbataman jedha. Ibiddatti gaafa gad darbatamanii ibiddi isaan itti darbataman sun dachaa torba bobeeffamee dachaa torba kana booddee ergi bobeeffame booddee jarreen sun itti gad seenan jedha. Sadii ta'anii gaafa ibiddatti lixanii afur ta'anii ibidda keessa deemuu jalqaban jedha. Ilaalaa ija ibidda ni beektu. Xiqqoomti ishee ibidda nuyi beennu gaafa namarra buutu akkam akka isheen nama guddu beekaa. Jarri kun garuu ibiddi dachaa torba ergi bobeeffame booddee ibidda keessa yeroo seenan jedha. Uffati isaaniillee fooliin geeddaranneedha. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyootu jara kanaa wajjin jira jechuudha. Ilaala dhaggeeffadha obboleessa koo obboleettii koo biyya kam kee jiraadhu wallaansoo kam keessa kan jirtu qormaata kam keessa kan jirtu lola kam keessa kan jirtu akkasiin jedha Waaqayyo galgala kana hin nyaatamtu siin jedha. Atis hin nyaatamtu manni kees hin nyaatamu jireenyi kees hin nyaatamu mul'atti kees hin nyaatamu abjuun kees hin nyaatamu. Maaliif yoo jettee irree Waaqayyo isa jabaatu si wajjin jira. Gaafa ibidda keessa buufaman jarreen kun sadan ibidda keessaa gaafa baafaman fayyaa isaaniitu beera uffati isaaniillee hin tuqamneedha. Amma kanan dubbataa jiru yeroo kana Mishaa'iq Abdineegoo Siidiraaq warra kaleessan sanaa dubbataa jedhaman warra amma taa'ee na dhaggeeffatu warra amma chaalenjii guddaa keessa jirtan kanaaf na dhaggeeffadha galgala kana. Waaqayyo akkasiin jedhu haadhoo koo yeroo kanaa kaasee jireenya kee gaagaa kan jiru jireenya kee nyaataa kan jiru bakakkaa sagalee koo galgala kana erguudhaan jireenya kee irraa ciruu jalqaba jedha. Ilaala dhaggeeffadhu Yesuus siif ergaa fideera galgala kana akka jedhu Yesuus akka namni jedhus miti. Akkas jettus miti akkan jedheetus taa'edha galgala kana Yesuus. Baay'ee dinqa caaffata qulqulluu kana keessaa kakuu haaraa keessaa billaan Yaaqoobiin nyaate Phexroosiidhaan nyaachuu dadhabe. Maaliif dhoksaan isaa akkamitti yoo jettan billaan Yaaqoobiin morma kute gaaf tokko hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5 irraa kaasa yoo ilaaltan Phexros qabamee mana hidhaatti erga kenname booddee waldaa kiristaanaa bara sanaa jala caaffata qulqulluun utuu gargar hin kutin in kadhatti turteedha. Eenyuuf kadhatti waldaan bara sanaa yoo jettan ergamicha Phexrosiif kadhatti. Maaliif kadhatti yoo jettan billaan Yaaqoobiin nyaate akka Phexrosiin hin nyaamne jabeessitee kadhatteedha. Kadhannaa saba sanaa dhaga'uudhaan waldaan sun kontiineesiidhaan yeroo isheen kadhattu dhageetti Waaqayyo billaan Phexrosiif qophaa'ee jiru akka Phexrosiin hin nyaanne Waaqayyo billaa jalaa baase. Gidduu kanan hin beeku obboleettii koo obboleessa koo na dhaggeeffachaa kan jirtu kun akkasiin jedhu Yesuus billaa sii qophaa'ee jalaan si miliiffadha jedha Yesuus. Adagaa mana kee ba'ee jiru lola mana kee irratti gadhiifamee jiru rasaasa hamaa jalaa wallaansoo hamaa jalaa qormaata hamaa jalaa Waaqayyootu sagalee galgala kanaan mana kee milissa jedha Yesuus. Phexros loltoota lama gidduutti funcaadhaan hidhamee utuu rafuu utuu waldaa kiristaanaa kadhachaa jirtu Phexros billaa eeggachaa jira baasawee. Kan miidhisiise mootii Heroodiyoos jedhamudha. Harka mootii Heroodiyoosiidhaan namni qabamee mana hidhaatti galfame fayyaasaa ba'ee hin beeku baasawee. Fayyaasaa ba'ee hin beeku reeffa isaatu ba'a mormi isaa irraa citee ba'a malee ba'ee hin beeku. Kadhannaan saba sanaa garuu Phexrosiin maal godhe billaan akka Phexrosiin hin nyaanne Phexros billaa jalaa utuu ni baasu argina. Utuu waldaan sun kadhachaa jirtu jedha caaffanni qulqulluun ergamaan Waaqayyoo mana hidhaa Phexros jiru keessa dhaqeedha. Yeroo sana booddee ifi Waaqayyoo mana Phexros itti hidhamee jiru keessa guuteedha. Manni Phexros itti hidhamee jiru sana keessa erga guute booddee ifni Waaqayyoo erga guute booddee ergamichi loltoota lama gidduu Phexros rafaa jira hidhameedha. Dhaqee maal godhe rurrukkuteera yaa Phexros ka'i qobee kee kaadhu uffata keessa uffadhu amma ka'itii jedhee Phexrosiidhaan erga loltoota lama gidduudhaa baase booddee Phexrosiin mana hidhaa kee baasee jira
Karaasa guddaatti achi baasee biraa deebi'ee akka dedeemuuf jedha. Waaqayyo akkasiin jedhu galgala kana obboleessa koof obboleettii koo dhaggeeffachaa kan jirtu. Rakkinas nyaachuu barbaadu jalaa, dhukkubas nyaachuu barbaadu jalaa, kisaaraas nyaachuu barbaadu jalaa, rasaasa nyaachuu barbaadu jalaa, waan kama ta'u balaas nyaachuu barbaadu jalaa sin baafadha jedha Yesuus. Phexros hin nyaatamne maal ta'e yoo jettan jalaa ba'e. Daani'el hin nyaatamne maal ta'e yoo jettan boolla leencotaa keessaa ba'e. Mishaaq Abdineeq Siidiraaq ibidda sanaan hin nyaatamne maal ta'e yoo jettan ibidda keessaa ba'an. Warri Waaqayyoon abdiidhaan eeggatan, warri Waaqayyoon amanatan hin nyaatamu miti. Warra isaan nyaachuu barbaadatu hin nyaatama. Baazawee torban kan darbe kana dubbadheera. Warri akka Daani'el nyaatamuuf boolla leencaatti Daani'elin darbatanii qilleensa irratti nyaataman. Gidduu kana firdii hamaa tokko jireenya keerra kan jiru dhaggeeffadhu. Firdii jal'inaa sirra kan jiru. Warri firdii hamaa sirratti faradanii jiran gidduu kana hin nyaatamu. Macaafa qulqulluutu jedha natu jedha miti. Warri firdii jal'inaa faradan waajjira mootummaa keessaa, miti mootummaa keessaa, dhuunfaa keessaa firdii hamaa kan faradan Waaqayyo akka jedhu hordofeen qaba sirraa'edha. Waaqayyotu qaba. Macaafa qulqulluutu jedha kan. Warri faradanii yookaan jallisanii Daani'elitti faradan qilleensa irratti leenca cabsee isaan nyaateedha. Daani'el garuu boolla leencotaa keessaa wajjin hin bula. Warri harki Daani'elin boolla leencaatti darbate garuu qilleensa irratti nyaataman jedha. Gidduu kana hin beeku dhaggeeffadhu laasimaan jira Waaqayyo gidduu kana. Akkasiin jedhu Yesuus xalaa hamaa faayilaa hamaa sirratti barreeffamee jiru sana sirraa ciruu jalqabeera jedha Yesuus. Qolaa isaas 2:14 akkeedha. Wanta nurratti caafameedha. Ergamichi Phaawulos mana hidhaa taa'e wanta nurratti caafameedha. Wanta nutti hin toliin sanadha. Wanta karaa seeraa nurra barbaadamu wajjin fannoo irratti cinqaarfamuu isaatiin duguugee iddoo isaatii balleesseedha. Nama dinqa baay'ee. Wanta nutti hin toliin sana fannoo irratti cinqaarfamuu isaatiin duguugee maal godhe iddoo isaatii balleesseedha. Waan jireenya keetti hin tolle gidduu kana. Waan mana keetti hin tolle gidduu kana. Waan sammuu keetti hin tolle gidduu kana. Bakka dubbii Waaqayyoo ammas galgala kana sii dubbatamaa jiru kun jireenya kee irraa falaxuu jalqabaniiru. Sammuu kee irraa falaxuu jalqabaniiru. Yeroo dhaggeetti dubbadhu waan tokko natti fa. Gaara guddaa ta'e jireenya kee irra dhaabatee kan jiru. Qormaata guddaa kee kan jirtu obboleettiin kun, obboleessi kun, abbaaf haadhi kun, ibiddi rakkinaa sirratti boba'aa kan jiru kun. Akkasiin jedhu Yesuus bakakkaan dubbii kooti sii loluu jalqabeera jedha. Kanaaf hin nyaatamtu ati. Qormaata kana keessatti hin nyaatamtu. Bishaan rakkinaa kana keessatti hin nyaatamtu ati. Harki Waaqayyoo inni hundumaa danda'u harka kee qabuu jalqabeera waan ta'eef. Alleluuyaa. Alleluuyaa. Gaafa ati isa si nyaachuu barbaadu jalaa baatu warra takkatti nyaatamtuuf faayilaa hamaa ragaa sobaa sirratti ragaa ba'anii boollatti si darbatan. Rakkina si darbatan sun hin salphatu. Illee yoo ila akkas jedha Isaayyaas 40 lakkoofsa 11 irraa kaafnee olii wajjin dubbifannee hin argachuu dandeenya. Ila akkas jedha olii wajjin dubbifanna. Baay'ee kutaanatti toludha. Kunoo warri si hadheessan hundinuu illee yoowedha. Warri sirratti kaan hundinuu hin dhumu malee waa'ee hin baasan jedha. Erga jedhe booddee yoo barbaaddeeyyuu warra sirratti kaan kan ija kee hin agartu. Akka jechuun ani fuula kee waan balleessa jechuudha. Warri Daani'elin boolla leencaatti gad darbatan afanii jiraatan jedhamanii caafan qilleensa irratti nyaataman jedha. Gidduu kana qilleensa irra deemu lafarra kan deemu Waaqayyoota akkasiin jedhu akka isaan nyaataman dabarseen isaan hin kenna malee siin dabarsetti hin kennuudha Waaqayyo. Sababii isaa ati dhiigaan bitamte ati. Ati nama akkasuma tola dhufe miti. Akeekaan uumamteeti. Namni akeeka Waaqayyoon uumame. Namni yaada Waaqayyoo keessa jiru hamaadhaan nyaatamuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan abukaatoo falmaansaa Waaqayyoodha waan ta'eef. Alleluuyaa. Waaqayyootu gidduu kana mana kee irraa ergamoota hamaa akka baalaatti harcaasa. Waaqayyootu gidduu kana humna diinaa qarxam godhee sirraa caccabsuu jalqaba gidduu kana. Yoo barbaaddeeyyuu jedha Caaffanni Qulqulluun warra sirratti kaan kan ija kee hin agartuudha. Bara kana yoo ilaaltan keessumatti bara ammaa kana kee jiru kana keessatti yoo ilaaltan
waajjira garagaraa haa ta'u mootummaa keessa ta'u iddoo garagaraa ta'u gaafa aangoo fudhatu gaafa aangoo qabaatu namni kamu karaa ittiin wal guddisuu barbaada miti karaa ittiin boolla wal buusuu barbaada. Biyya keenya kan rakkise inni guddaan maal yoo jettan dhaloota karaa ittiin boolla buusuu barbaada malee dhaloota ittiin karaa ittiin gaaratti ol baasuu hin qabu. Dhaloota ittiin karaa ciru dhaloota ittiin karaa ittiin nyaatu karaa barbaada. Warra akkasii kana Waaqayyo hundaaf hundee isaanii buqqisa. Ermiyaas tokko lakkoofsa 10 irraa kaasee dubbisa rakkeedha. Macaafa Ermiyaas boqonnaa tokko lakkoofsa. Ila akka itti buqqisuufidha. Ila akka itti galagalchituufidha. Waaqayyo iddoo hundee ammeenyaa akka buqqisu. Waaqayyo jalloota akkasirraa buqqisu. Waaqayyo sobdoota akkasirraa galagalchu. Na wajjin amaniiti na wajjin ta'iti na dhaggeeffadhu. Yeroo kana booddee annan kadha. Afurri qulqulluu laphee korratti jabeessaa jira. Namoota baay'ee irraa gaarii rakkinaa yeroo inni jigu. Namoota baay'ee irraa geeraan rakkina akka gangalatu. Namoota baay'ee irraa hadhaa kan ta'e eebicha kan ta'e mukkii hamaa akka buqqa'u afurri qulqulluu laphee kotti dubbata. Inni si rakkisaa jiru kun inni wallaansoo si qabaa jiru kun irree Waaqayyoo sirraa buqqisa. Irree Waaqayyoo sirraa galagalcha. Eessa jirta obboleettii koo obboleessa koo maal keessa jirta? Akkamitti jirta? Wallaansoo akkamitti jirta? Muddama akkamitti jirta? Dhukkuba akkamitti jirta? Amani galgala kana Waaqayyootu galgala kana si keessaa vaayirasii dhukkuba ajjeesu barbaada. Waaqayyootu galgala kana jireenya kee lolaa kan jiru sirraa dha'uu barbaada. Waaqayyootu galgala kana si nyaachuu barbaadu morma isaa dha'uu barbaada. Waaqayyootu galgala kana jireenya kee hacuucu jireenya kee irraa kaasuu barbaada. Eeboo diinaa si waraanee jiru akka inni sirraa buqqisu amaneeti. Qoraattii diinaa si waraanee jiru harki Waaqayyo galgala kana sirraa buqqisa. Harki Waaqayyo namoota baay'ee qaqqaba yeroo kana. Hin nyaatamtu obboleettii koo. Hin nyaatamtu obboleessa koo. Hin nyaatamtu muddama kee jirtu kanaan. Muddamati kee jirtu kun muddamati keetti nyaatamtu miti. Muddama gaara ulfinaatti si dabarsuudha. Abdiin kutin hin sodaatin. Siif karaa haaraa jira. Siif balbala haaraa jira. Siif dirree haaraa jira. Irree Waaqayyo si wajjin jira. Isaayyaas 43 kana 5 irraa kenna. Ani si wajjin waan jiruuf hin sodaatin jedha. Maaliif? Ani si wajjin waan jiruuf hin sodaatin. Sanyii kee gara ba'a biiftutti, sanyii kee gara lixa biiftutti maalan godha? Olittan sii qaba jedha. Baay'ee dinqiidha. Macaafa qulqulluu keenya keessaa nyaatama gurguddaa kan oolan seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoofsa 14 kaasanii yoo dubbistan argachuu dandeessu. Gaaf tokko waggaa 430 garbummaa Fariyoon jalatti saba hacuucame, saba bitame, saba garboome. Waaqayyo karaa Musee garbummaa jalaa baasee biyya aannaniif damma baasutan sin gashaa jedhiiti saba kana dhaqiitii naa baasi sabni kun beenaa galateeffatu jedhee Waaqayyo Museetti ergee yeroo inni saba kana baasu in argina. Garuu erga sabni sun Museen ba'anii daandii dheeraa imalanii booddee warri garboomfatanii baran, warri hacuucanii baran, warri lolanii baran dukkaa bu'an jedha caafata qulqulluun. Fariyoon loltoota qabuun, konkolaataa qabuun, farda qabuun, eenyu qabuudhaaf hordofa beektu saba Israa'el Musee qabee garboomfachuudhaaf, bituudhaaf dukkaa fi ka'edha. Harki ammeenyaas garboomfachuu barbaadu billaa Waaqayyo sirraa cirama galgala kana. Garbummaan karaa ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoos sirraa cabeera. Ati garba miti. Ati ilma. Gaaf tokko garuu sabni kun Musee utoo deemaa jiranii karaatti galaanni Yordaanos jedhamu isaan mudateedha. Galaanni Yordaanos gaafa isaan mudatu sabni kun Musee karaa ce'an dhabanii danqamanii dhaabatu. Yaa nama danqama keessa jirtu galgala kanaa kaasee waan si danqeessu duraa nan goosa jedha Yesuus. Gaafa dhaqanii galaana bira gaan Museen gara Waaqayyootti iyyuu jalqabe. Museen Waaqayyo immoo 15 irratti harka kee keessa maaltu jira? Warri harka isaanii keessaa waa qaban, warri jireenya isaanii keessaa hafuura qulqulluu qaban, warri dibata qaban, qilleensa baraa keessa nyaataman, hadagaa baraan hin darban, isa harka isaanii keessa jiru sanaan lolanii darbu. Namni dibata Waaqayyoo qabu warra rasaasa qabatee deeman caala. Jilbeeffatee jissa waan ta'eef. Har'a galgala kana iyyuu sirratti tan dubbadha. Waan jireenya kee rakkisee jiru, waan fayyaa kee rakkisee jiru, waan mul'ata kee danqee jiru, maqaa Waaqayyoo isa hundumaa danda'u jireenya kee irraa galagalcheera yeroo kana.
Isa booddee harka isaa keessa ulee akka jiru dubbannaan harka keessa jiru dhaqitti galaana kana irratti maal godhe diriirsitiin jedheen. Museenis harka isaa keessa jiru dhaqee fuudhee galaana Yordaanos irratti diriirseedha. Kana booddee galaanni Yordaanos lafa gogaa ta'edha. Gubbaaf gajjallaan keenyan taanedha. Gidduun lafa gogaa ta'anidha. Gidduu kana hin beeku. Waaqayyo galaana si danqee gidduu kana lafa gogaan godha mana keerraa'edha. Hallelujaa. Ilaa obboleessa koo, ilaa obboleetti koo gidduu kana galaana rakkinaa si danqee jiru mana keerraa nan gossa. Fayyaa keerraa nan gossa. Jireenya keerraa nan gossa. Gaa'ila keerraa nan gossa. Dargaggeessa kana dhaggeeffadhu. Fuula keerraa waan nan gossu qaba jedha Yesuus. Dargaggeetti kana mul'ata keerraa, abduu keerraa, galaana hammeenyaan fuula keerraa gossuu jalqaba jedha Yesuus. Gaafa galaanni sun gidduu isaa lafa gogaa ta'u sabni danqameef Museen danqame hin ce'an jedha. Warri garuu hacuucanii baran, warri garuu haryanii baran, warri garuu hordofanii baran, farda fe'anii humna qabna jedhanii, aangoo qabna jedhanii, waraana qabna jedhanii dukkaa bu'an jedha. Garuu waan baay'ee namatti tolu. Galaanni sun jedha erga saba Israa'eliin erga Museen ce'isee booddee warri Museefaa hordofaa jiran, warri saba kana hordofaa jiran galaana Yordaanositti nammanii galaanni Yordaanos isaan awwaaleedha. Ilaa gidduu kana warri si hordofan awwaalamanii hafu si biraa. Warri si ajjeesuu barbaadan, warri si balleessuu barbaadan, warri si cabsuu barbaadan Waaqayyootu galaana isaa ittiin awwaalaman qopheessee jira. Waaqayyootu gidduu kana sirraa awwaala. Yeroo obboleetti koo obboleessa koo akka jedhu Yesuus gidduu kana nyaatamu manni kee, gidduu kana nyaatamtu jireenyi kee liqinfamu irree koo isa jabaaran sirraa darbadha jedha Yesuus. Nan dhufa gara kee jedha Yesuus. Yaa obboleetti dhaabbattee gaddaa jirtu, yaa obboleessa dhaabbattee gaddaa jirtu, yaa abbaa faadha koo dhaabbattee gaddaa jirtu, qormaata guddaa keessa kan jirtu kun Waaqayyoota akkas jedha bakakkaa sagalee koo sirrachisaa jirutti buusu jalqabaheedha. Jireenya kee keessaa vaayirasiin dhukkuba dha'uudhaan jalqabaheedha. Sammuun rakkinaan miidhame kun sagalee kanaan fayya. Sammuu qormaata kanaan miidhame sagalee kanaan fayya. Sammuu keessanii harka keessan kaadhaa. Sammuun kee miidhamee jiru humna maqaa Yesuusiin. Aangoo du'aa ka'u Yesuusiin. Aangoo du'aa ka'u Yesuusiin. Sammuun kee miidhamee jiru haa fayyu yeroo kanaa kaasee. Sammuun kee miidhamee jiru irraa kaasee humna maqaa Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin. Guyyaa irraa kana lallaba kadhannaadha. Naa wajjin kan finyoon dhukkubaa siidhee kan jiru. Habduun keessa kaalamaa kan ta'e. Mul'atti keessa kaalamaa kan ta'e, fayyaan keessa kaalamaa kan ta'e, ba'uuf galuun kee lolamaa kan ta'e, Waaqayyo kee warra abidda koorra buusuu jalqabeera. Nan argaan namoota baay'ee irraa finyoon rakkinaa hin cirama. Namoota baay'ee irraa du'aatu rukutama. Ergamaa du'aatu mana namoota baay'ee irraa adamfamee qabama yeroo kana. Ba'oo kee irraa ergamaa du'aa qabama. Balbala kee irraa ergamaa du'aa qabama. Waaqayyootu sirraa loluu jalqabaam. Waaqayyootu sirraa loluu jalqabaam. Siniin kadhaam maqaa Yesuus Kiristoosiin, maqaa Yesuus Kiristoosiin, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan si qabee jiru hirkaa, waan si lolee jiru hirkaa, humna dhiiga Yesuusiin, humna dhiiga Yesuusiin baadiyyaaf magaalaa baalixa kaaba kibbatee sina hordofaa kan jirtu waan johamaa siidhee jiru, waan johamaa saggoo keera jiru cabseera maqaa Yesuusiin, cabseera maqaa Yesuusiin, cabseera maqaa Yesuusiidhaan. Ergamaa du'aa biyya kana keessaa Oromiyaa irraa Itoophiyaa irraa maqaa Gooftaa Yesuusiin si waraaneera. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si waraaneera. Dhiiga deemaa kan dhudhu, lubbuu namaa kan balleessitu, lubbuu namaa deemtee kan daldaltu biyya kana keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si qabeera. Waldaa kiristaanaatti kan galte, miila waldaa kiristaanaa keessa dhiiga namaa kan dhudhu, dhiiga namaa kan dhangalaaftu maqaa Gooftaa Yesuusiin si qabeera. Maqaa Gooftaa Yesuusiin si qabeera. Ergamoonni hammeenyaa harcaa akka baalaatti harcaa maqaa Yesuusiin, harcaa maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootiin. Irreen Waaqayyoo si haa dha'u. Dhibee isin keessa jiru harka keessan irra kaanaa wajjin kadhaa. Vaayirasii dhukkubaa si keessa jiru dhiiga kee booressee kan jiru, giffitiin rakkachaa kan jirtu, dhibee sukkaaraan qabamtee kan jirtu, HIV qabamtee kan jirtu, dhiigi kee faalamee kan jiru, sammuun kee jeeqamee kan jiru, manni kee goolamee kan jiru, fayyaan kee nagaan kee jeeqamee kan jiru maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana kaasee sirraa haa cabu.
Maqaa Yesuus Kiristoos yeroo kana kaasee sirraa haa cabu. Maqaa Yesuus Kiristoos sirraa haa cabu. Maqaa Yesuus Kiristoos sirraa haa cabu. Maqaa Yesuus mana kee irraa haa cabu. Maqaa Yesuus mana kee irraa haa cabu. Maqaa Yesuus sirraa haa cabu. Billaa Waaqayyo mana kee irraa cireera. Billaa Waaqayyo jireenya kee irraa cireera. Namoota harki Waaqayyo qaqqabaa jiru. Namoota harki Waaqayyo bilisa baasaa jiru nan argaan. Maqaa Yesuus Kiristoos manni kee bilisaa ba'u. Maqaa Yesuus ilaa wallaalaa kun appitaayitiin cufamee kan jiru. Dhibee garagaraan qabamee kan jiru. Wallaaltu wallaalaa kun seexanaa qabamtanii kan jirtan. Qabaaf cunqursaa diinaa jala kan jirtan. Maqaa Yesuusin cabsadhaa baraka. Maqaa Yesuus Kiristoos ni kama. 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 Irree Waaqayyo harka keessa na qabatu. Hallelujah. Harki mirgaa Waaqayyo harka kee qabuu jalqabeera. Himbaata waan si qabeerka. Himbaata waan mana kee qabeerka. Himbaata fayyaa keessa si qabeerka. Himbaata maqaa Yesuusin. Himbaata harka maqaa Yesuusin. Aangooddu akkau Yesuusin. Aangooddu akkau Yesuusin. Aangooddu akkau Yesuusin. Aangooddu akkau Yesuusin. Yeroo kanaa jalqabee fayyaan kee bilisa haa ba'u. Yeroo kanaa jalqabee nagaan kee bilisa haa ba'u. Maqaa Waaqayyo isa hundumaa danda'u sinii kadheera. Har'aa jalqabee nagaa haaraa. Har'aa jalqabee fayyaa haaraa. Ba'atti lixatti kaaba kibbatti. Ba'arra taa'ee jawween dhiiga dhugu. Lixarra taa'ee jawween dhiiga dhugu. Kaaba kibbarraa wala deemaa kan nyaatu. Maanguddoota kan nyaatu. Maqaa Gooftaa Yesuusin waraaname. Maqaa Gooftaa Yesuusin Oromiyaarra. Maqaa Gooftaa Yesuusin Itoophiyaarra. Maqaa Gooftaa Yesuusin Afrikaarra. Maqaa Gooftaa Yesuusin. Maqaa Gooftaa Yesuusin. Maqaa Gooftaa Yesuusin. Maqaa Gooftaa Yesuusin rukutame. Hallelujah. Hallelujah. Nagaan mana keef ta'eera. Nagaan jireenya keef ta'eera. Nagaan Yesuus Kiristoos mana keef qe'ee keef jireenya kee irratti dhangala'eera. Amma yeroo kanaa jalqabdee ati nagaadha. Amma yeroo kanaa jalqabdee ati nagaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosin harka keessan bal'ifadhaa. Kadhannaa dhumaan kadha. Eebba waaqarraan, eebba lafarraan yeroo kanaa jalqabee isin eebbiseera. Inni eebba keessan nyaatu sun du'eera. Guyyaa har'aa kanaa kaasee eebbi waaqab lafarraa isin irratti ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin ta'eera. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos na eebbisu. Egaa sa'aatiin koo waan ga'eef torbee sagantaa biraadhaan akkasitti itti fufna. As istiidiyoo kana keessa dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos karaa kaameraamaanii akkasitti isin qaqqabsiisaa kan jirtu Raabsan Seenaa Darajjee gooftaan koo Yesuus Kiristoos yaa eebbisu jechuun jaalladha. Yesuus Kiristoos hin dhufa.